wabdi almen ya ilman kona dakaba isini jati almen isi wabdi almen isi wabdi almen ya ilman kona dakaba isini jati almen Waamicha Marii Gurmuun hayyoota Oromoo Intellectual Society Sadaasa tokko bara 2025 haala waliigalaa yerootiin kan walitti hidhatu mata duree dhimma hubatamuu dadhabee fi iyya birmannaa dhabe jedhu irratti yaa'ii qopheessee jira. Qophiin marii kun dhimmoota ijootaa lama irratti marii geggeessa. Tokko hariiroo walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Oromoo kan jedhuu fi lama iyya Oromoo birmannaa dhabe isa jedhu irratti taha. Kanaaf marii kana irratti akka hirmaattan gurmuun hayyoota Oromoo Intellectual Society kabajaan isin affeereera. Guyyaan marii gaafa sanbata dura Satardee Sadaasa tokko bara 2025 yeroon mariin itti gaggeeffamu akka Finfinnee, Naayiroobii, Kaayiroo, Riyaad, Aden, Sanaatti sa'aatii 18:00 yookaan 6 PM. Awurooppaa jiddu galeessatti sa'aatii 17:00 5 PM. UK time sa'aatii 16:00 4 PM. DC time sa'aatii 11:00 AM tti gaggeeffama. Toorri qunnamtii karaa Zoomii yoo ta'u, miitinga ID 88 59 50 79 74 7 paaswoordiin 22 66 69 gurmuu hayyoota Oromoo. wabdi almen isi wabdi almen ya ilman kona dakaba isini jati almen isi wabdi almen isi wabdi almen ya ilman kona dakaba isini jati almen kabarno takabtan profesor kantatan ya kabarno takabtan profesor kantatan amma salbini kaysan wa min sahar me yoditan iswa mambiya kaysan bersisa bisinekan isi wabdi almen isi wabdi almen ya ilman kona dakaba isini jati almen isi wabdi almen isi wabdi almen ya ilman kona dakaba isini